maashaallah afatni kana fakkaata qodaa biraallee qabdi ganaa daraddarree gatii isaatii waliin kan isinitti himnu ta'a. Afata jalqaba kanaan waraabuu barbaadeef yoo amma fakkeenyaaf qodaa asirra daraddarame hubatii yookiin immoo bareedina afata kanaa dhoska kanaa jedheetaniin durarra isinii waraabaa jira jechuudha. Afata mafarrashaa firaashii 5 tiraasii 15 qabdi obboleettiin kiyya kunii takkaaya beebiillee sufraa qircaatiillee akkasuma teebilii kanallee qabdi jechuudha. Baala ababaa filannoo diizaayinii siitiin jechuudha. Teebiliin illee kan inni hojjetame akka kana arabiyaa majlisii qofaa fi miti kanaafillee hojjetachuu dandeessu jechuudha. Teebilii kana kunoo walitti babbaa na akkasii laayikii godhaa sabiskiraayibii godhaa na eegaa meeshaa fideen dhufa gatii isaatii waliin jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Akkuma beektan akkuma argaa jirtan hedduu kana takkatu viidiyoo meeshaa isinii gadhiisaan jira maashaallah. Ajaa'ibtiif dirqama meeshaa ji'a meeqaan dafee hammaan kan ofirraa gagadhiisaa jira jechuudha. Kan duraan tizaaziin duraas tizaaziin ammaas waluma keessa jechuudha. Hundinuu kanan viidiyoo isinii gagadhiisaa jiru. Yaa waan as dhiyeenya bitame anu as dhiyeenya bitame kunin isiniin jedha. Waan ture immoo waan ture dheetaniin isinitti himaa jira. Amma ganna kana bareedaadha wanti hundinuu amma ta'e taragaaggaadha. Yeroo ammaa kana nda'umi meeshaan amma akka tokko gadi qaqannasuu malee wanti badaa dhaqee daddabalaaru iyyuu hin jiru. Akkuma yeroo hunda isinitti immoo ganna kana osoo bitattanii bareedduudha yoo waa ofirkaa qabaattanii bakka kaa'attan qabaattan jechuudha. Hani bakka kaa'uun qabu kaa'us immoo barbaadaan jiru. Osoo bakka kaa'u qabaadhis kaa'uu barbaadaan jiru. Bakka kaa'attanuuf maallaqa ofirkaa qabaannaan ganna kana bitadhaa. Kaa'uuf mana namaa kaa'attanus mana obboleettii keessanii mana maatii keessan kaa'attanus rakkoon qabu. Nama amantan taanaan walitti ashagnee seeraan kaartooniitti isinii ashagnee waan cabu gar tokko wanta ulfaataa gar tokko akka waan jechuudha. Akka waan haati ofii namaa ergiteeti jedha jechuudha. Namni illee meeshaa nurraa taqabbalu asbeezaallee ta'e meeshaa akkanaallee ta'e akka namni waa gurguratu tokko namaa ergee osoo hin taane of jajuuf miti suma dhuguma akka yookiin haati ofii tirmaa namaa ergitee wayiin jiru akkasitti jechuudha. Akka nuti faagoonee isinii ashagnee isinii erginu akkasii akka duraa waggaa tokko ji'a meeqa waan akkasii tursuu yeroo ammaa kana barbaadaan jiru. Waanan jedheef hin qaban inshaallah sanammoo guyyaa biraa kan isinitti himu ta'a. Meeshaa akkasii rakkoon qabu waan akka arabiyaa majlisii namni immoo ji'a yoo bicate ji'a 2 waan akkasii ol tursuunis immoo mijataan jiru yoo osoo hojjetamuu diqqoo ammas ga'e malee akkasii. Amma moo dursee haasaa isinitti baay'iseera. Afwan tokkoon keessan haasaan jaallattan maaf gara gatiin jettu takka tu'ettu asumaan kunoo afata sana amma jalqiseensa irratti isin agarsiise maashaallah baay'ee tokko bareeda jechuudha. Afatni kuni bakka mana ibsa faa jedha asittuu akka inni ifaaru bakkee kanattuu innaa algaa libsii algaallee qabdii dhumarra kan isinitti agarsiisu ta'a. Barreeffama hamma siistariin damiran jirtu isitu bitti isinitti meera meeshaa kana. Yaa ani barreeffamarraan isinii dubbisa gatii ta'ennaani akkaataa tartiiba barreeffamaatiin gatii isinitti hima jechuudha. Jalqaba irratti eelee mabiraatii kanaas biratti akkuma argitan eelee mabiraatii baay'ee tokko kwaalitii orjinaala ta'e qodaa bareedaa jechuudha. Akkuma argitan almuuniyamiin kun wal dhabaa, shiboon keessaa wal dhabaa, eelee shaklaan kunillee wal dhabaa, garii eeleen jechuudha. Seeraan hin hojjetanu bakki tokko ho'ee bakki tokko ho'uu dida du'a jechuudha. Laakkidaan isaallee fa'i maashaallah ilaalaa. Tokko qorqorroodhuma. Kun immoo eelee baay'ee tokko bareedaa ta'e sibiila isaas asii kanallee wal dhaba jechuudha. Xawwaaliin kan gabaarraa gurguramu jira gatii rakkasaa 9,000 8,000 waan akkasiitiin. Kun garuu tizaaziidhaan qodaa bareedaa kan hojjetame dambanyaa biratti tizaaziin hojjeta jechuudha. Tokko hadha dhaqxanii biraa hojjetamaa argachuu hin dandeessan yoo tizaaziin itti maxxan malee.
Innaa eelee mabraatiin kuni birrii 11,000 jechuudha. Itti aansuudhaanii masoobii kana kun akkuma argitanuu masoobiin sadarkaa qaba. Yeroo garii bittaa irrattis wal dhaba meeshaan. Fakkeenyaaf kan nama tokko kaleessa viidiyoo kaleessa kuma wayiin gadhiisee kan nama tokko dhagatii biraa yoo ta'e hadhaaf kaleessa miti jechuudha kan bitamu. Hadhaaf kaleessas wal dhaba gabaan biyya keenya. Masoobii guddinaaf qophee ta'uu isaatti gatii wal dhaba jechuudha. Hamma kuni guddaa isa guddaa akka tasaa miti bakka jiddu galeessuma bareedaadha. Akkasii birrii 4,000 jechuudha kun gatiinsa. 5,000nis jira, 4,000 wayiinis jira. Safeetiin kun immoo isa migiraa miti maal jedhama? Wanta isa ta'e jedhama. Garuu isa migiraatii miti. Isa 1,600 inni kun 1,400. Akkasii itti aansuudhaan humna achi biratti akkuma argitan tirii biddeenaa sadansaa irraaf jalaa birrii 5,500. Saanii raanii abbaa shanii tokko keessa jira. Saanii raanii abbaa shanii 6,800. Sallaa uffataa akkuma argitan birrii 1,100. Distii guddaa oolaa tokko fudhatu birrii 16,000. Baldii leetira 20 tokko birrii 350. Kunoo as biratti akkuma argitan gandaa uffataa xiqqaa fi guddaa birrii 50,000 gatiin isaa. Achiin kan qodaa kunoo lama jira. Kan qodaa haphiidha jechuudha jarri kun. Maaliif inni kun inni ulfaata qodaadha amma fuudhanii itti dhidhiquun namaan mijatu isa harkisuun iyyuu inni ulfaata jechuudha. Isii kana bakka qodaatti dhiqattu kana uffatatti miiccattu jechuudha. Inni kan uffataa birrii 50,000. Qodaa lammansaa birrii 600. As biratti maktafaa shunkurtii seerii yookiin firee 3 birrii 1,200. Saanii shorbaa darzanii tokko birrii 1,400. Saanii zirgii darzanii tokko birrii 2,400. Kun as biratti burcuqoo komboleettii arangaadee sa'aatiin naabiti jettee birrii 2,600. Saanii peermuzii kanaa birrii 6,000 jechuudha sadan isaa. Rakabootii kanaa birrii 4,400 isa guddaadha jechuudha inni kun. Bicuun isaas jira. Maashina buna daakuu birrii 1,800. Dhiifama isa kanaa dogoggoraa birrii 1,500 kun maashiniin kun jechuudha birrii 1,500. As biratti maxbashaa dura xiqqaaf guddaa maxbashaa lama naa godhettee turte. Amma immoo tokkuma naa godhettee achi kaatee jechuudha lammansaa birrii 5,000 ta'eennaan. Inni kun immoo birrii 3,500. As biratti kunoo booyilarii yookiin immoo maashinii sabuna bishaan itti danfisu birrii 4,500. Buushii darzanii tokko birrii 2,200. Buushii kanaan baay'ee tokkoon jaalladha. Shaayiin illee keessaa bareeddi. Gataan jaalladha buushii kana maashaallah tabaarakallaa. Uuman ofii jaalladhuun isinii fixa. Maashaallah meeshaan si hundinuu xirra maxxanne kan jette baay'ee tokko bareeddi. Buushiin birrii 2,200 darzaniin jechuudha. Katooraa leetirii 6 walakkaa fi 7 walakkaa qaba. Katooraan kuni inni kun birrii 4,600 kun jechuudha. Maankashkashaa bunaa birrii 300. As biratti maankaa shaayii darzanii tokko birrii 150. Billaa lama birrii 700. As biratti mastaaxabaa harkaa qabdi birrii 200. Akkasii kana fakkaataa meeshaan keenya hadhaa. Hunduma isaa gatii isaa sinitti meeranatti fakkaata. As biratti kunoo algaa libsii algaa qabdi. Bismillah kaameraan koo garuu baay'ee tokko qayyaraara. Beebii tiraasii ganaa tiraasii si keessan galchaa. Tiraasiin garuu carqii duwwaadha. Algaa libsiin kunoo kana fakkaata. Meetira 50. Bifti isaa cunqoo bareedaa wayiiti garuu kaameraan tasuma qayyare. Bismillah. Firaashii meetira kaayaati am garuu kan irraa hafee wanti isaa immoo akka ammaasiiti meetira 50dha. Ammaasii hafama. Akkasii uktii kiyya qaalii fi gaarii namaa
afanni kee kana fakkaata maashaallah rabbiin nagaan itti si haa galchu galuuf ani deema tikkeetti kutadheereettee rabbiin nagaan si haa galchu biyya nagaatti maatii nagaatti gali karaa nagaa deemiitii siin jedha habibti jaarsa si abbaa manaa situ fuchuu dhufaaraa ammuma fuchuu dhufaara jechuudha ani immoo dursee haala kanaan viidiyoo godhee nagaa rabbii keessanaaf turaa laayikii godhaa kunoo gatii isaa isinitti maan jira jechuudha kanaaf laayikii godhaa isin immoo please laayikii godhaa mee maal rakkoo qabamee laayikii godhan harki laayikii godhe barakaa argatu fayyaa argatu kas salaamu alaikum